Labsii lakka 255 muraa 2016 kutaa 2 hanga kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa. Kutaa kana jalatti lakkoofsi jalqaba waamnu keewwata, lakkoofsi lammaffaa irratti waamnu keewwata xiqqaa ta'uusaa akka nu hubattan. Fakkeenyaaf keewwata 6 yoo jennu keewwata 6 kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa raawwachuu tokko jedhee galaatitti. Kanaaf keewwata 6 keewwata xiqqaa tokko jechuu keenya. 6 muraa tokko qonnaan bulaan horsiisee bulaan yookiin gamise horsiisee bulaan kamiyyuu sababa rakkoo humnaa olii irraa kan ka'e yoo ta'e malee lafa baadiyyaa hojii qonnaatiif qabate kamiyyuu irratti akkaataa labsii kana keessatti toomeen kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa gibira galii hojii qonnaa raawwachuu qaba. 6 muraa 2 keewwata kana keewwata xiqqaa tokko jalatti kan tumame akkuma eegametti ta'ee lafa baadiyyaa biqiltuun dhaabbii irratti misoome hanga oomisha kennuu eegalutti kaffaltii gibiraa hojii qonnaa irraa bilisa ta'e. Hojii qonnaa irraa bilisa ta'a. Gosti biqiltuu dhaabbii fi yeroon kaffaltii gibiraa hojii qonnaa irraa bilisa itti ta'e qajeelfama biirichaa baasuun kan murtaa'u ta'a. 3 bu'uura keewwata kanaa keewwata xiqqaa tokkootiin sababni humnaa olii jiraachuu fi jiraachuu dhabuun kan murtaa'u mana maree bulchiinsa aanaa dhimmichi ilaallatuun ta'a. 6 muraa 4 kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaa akkaataa labsii kanaatti murtaa'e kan sassaabamu biirichaan yookiin sassaabaa galii biirichi bakka buusuun ta'a. 6 muraa 5 namni kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa yookiin gibira galii hojii qonnaa akkaataa labsii kanaatiin raawwatu kamiyyuu maallaqa kaffaleef biirichaan yookiin sassaabaa galiitiin nagaheen seeraa qabeessa ta'e ni kennamaaf. 6 muraa 6 maallaqni sassaabame biiroo maallaqaatiif dhangala'ee nagaheen kan itti citu ta'a. 6 muraa 7 keewwata kana keewwata xiqqaa 6 jalatti kan tumame akkuma eegametti ta'ee namni kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibira galii hojii qonnaa kaffaluuf dirqama qabu teekinooloojiitti fayyadamuun kaffaltii raawwachuun nagahee argachuu ni danda'a. Kutaa 2 keewwata 7 bu'uura shallagii kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibiraa galii hojii qonnaa keewwata 7 keewwata xiqqaa 1 kaffaltiin itti fayyadama lafa baadiyyaa fi gibirri galii hojii qonnaa haala oomishaa fi gosa oomishaa irratti hundaa'uun kan murtaa'u ta'a. 7 muraa 2 keewwata kana keewwata xiqqaa 1 jalatti kan tumame akkuma eegametti ta'ee lafa baadiyyaa tajaajila horsiisa beeyladaaf dhuunfaan yookiin waloon qabamu bal'ina lafaa irratti hundaa'uun kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa kan kaffalchiifamu ta'a. 7 muraa 3 keewwata kana keewwata xiqqaa 2 jalatti kan tumame akkuma eegametti ta'ee akkaataan kaffaltii itti fayyadama lafa baadiyyaa tokkoon namaa lafa waloon qabame keessatti mirga qabu aadaa fi duudhaa hawaasa naannoo sanaa giddu galeessa taasisuun qajeelfama bahuun kan murtaa'u ta'a. 7 muraa 4 hanga kaffaltii gibiraa galii horsiisa beeyladaa fi baay'inaa gosa beeyladaa irratti hundaa'uun kan murtaa'u ta'a.